مرة فوتي كفل تسون اللي تم أكتر تلاقي تمكن مجيء تناتي سميتني تنكركارو متي يوم دعاء ربي كدوب النتاتي أول دين الرجرم نتيسون نما حوالا الرا كفلت بري حتى بويا جرتي مما نزيل له أورمو بروتنا اللي أجندة تاتي كبار كما لمان كيرو كفلا كما شني مجتي كفلا مجتين كركارو جتن كنا أولين تنا كنا مدو تنول لي سندرابون حق أجرت كما شني مجتي لإنقدا كفلا كما لمان كيرو كفلا أجيمبودا مجتي كما بافتني مال جتني سلومارا كونكم أول دين رجرت الرا كفلا كم نشاني كفلا مكفلا أمتنا مكم صدومي مرتي كفلت وان شكي كبنجرو ريسيتي اللي نجرا مشتي اللي نبوتي كوما تربا كان الرا كفلا تيمبودو كركارو دن كركارا جدا والسلام عليكم يوكين كايرو كفرك كبيتي كنا ديفنا نام فرتا وانا كيت مالك سن اللي نمو اكتي ناتي يو سنيسين دو الرجرتي يو سنيسين مو كرا الرجرتي اني نمني نم فرتا بابي جنة مشتي تكاتي فرتا جرا يو دوغا جرت دبنه كنا في دين الرا كفلا جدا انا سبر سن الرا والسلام عليكم يا daga baba ni ne kin da tebwa alko chanda wa ko to ko ne mega di bwa ana zuri ta filati na jela ture na to siviri sa ko ni okay na jaga sa shantura badde jitoro moyo mamai jara kenna namni gafa ko to ko nama akeke afu isa garagala jedhan warri asirra jirtan gugurdan ko isillallu eega dhuftan waan dhuftaniif dhiiftanii waan bidhaatti seentan wanni dhuftaniif bakka kana maal furmaata barbaaduufi malee quba walitti akeekuufi miti ka bakka kana dhufneef amma wanni barbaachisu mucayyooni akka marattuu nafseen isii baate loon mallaqa amma himtan kanaa ol wanni jiru nafsee namaati nafsee tana rabbi isii baase rabbi isiin baasuun maali albee itti fudhatame san jalaa bahu akka boruufilleen rakkoon bidhaa hin uumamne silaa shantura baddeen sun maali mucayyoo tanallee warri jaarsota warri amma waa haasofne jedhan keessa bilcheessanii waan silaa isiin himtuuf himattullee as fiduu qaban amma sun martuu tarte eega as dhufte mucayyoo tanaaf furmaanni gootani kunoo asirra jirtani abaazarri faatillee iluun faatillee baarikoosillee hammarraa deeyni namaata irra jiru san irraa buusaati mucayyoon hin duune ni jirti yoo rakkoon isiillee ka jiraatu taate ni gaafatan isiin illee nama miidiyaa fayyadamu mucayyoon borullee himachoo dandeetti ammaaf deeyni namaata amantaniit liqeeffattan sa ufirraa kafala rakkoon mucattii teennaa maalii achi boodatti aanani keessaanillee fakkeenyaaf amma yoo rakkoolee qabaatte haracha kanarra ol baasanii waan kana jira jechooni nama waliin naquuta akka kiyyatti nama waliin naquuta oromoo mateenne tana addaan facaasuuta nama biyya namaa jiru kana akka waliin amanne godhuuta yoo balleessanillee yoo midheessellee ka balleessellee ka midheessellee kenna keessan waan ta'eef dura asumarraa kunu akkaawuntii soqadha ni gargaarra yoo birrii 5 taate 50 taate mucayyoo akkaawuntii qopheessaa rakkoo kana jalaa fuudha deeyni namaa kana harkaa fuudha boruu yoo rakkattanii namni amma fakkeenyaaf aniin isin haasa'u kun yoo rakkoon narra gahee jedhe akkamiin gabbaatanii namni yoo waa kiisaan qabaanne namarraa liqeeffattaniiti waa kafaltan takalee tadheen gaddaa yoo akkas gootaniis nin jedhan nama rakkoo uumamellee hin argine amma waan rakkoon keessa waan deeyni namaa tana kafalaati rakkinni mucattii yoo qabaatte hawaasni as jiru kun jaarsa 5-6 godhateet keessa rakkoo mucattii gaafatanii warra waan kana dalagellee gaafataniit hawaasa kana guyyaa 2 haa ta'u 3 haa ta'u ifa haa godhanii waan deeyni namaa kana dura haa dubbannu jechoo barbaadeeti angabaabduunis hima warri sheekoleellee ka gisee bidhaa du'aayii gootan amma du'aayii ammarraa eegalaati deeyni mucattii irra jirtu tan irraa baasa osoo nafseen isiin jirtu mucattiin hin duune hin jirti yoo rakkoon illee irra jiraate ni himatti tole mamnuki ki amma saati dandeemaa jira tole galatoomi yaada fatasi yaadi kaa ture keessaa yaadi haati faaxee kaafte silaa yaada bareedaadha galatoomtu akkasumas yaadni afarsoon kaayes bareeda yaadni mubaarik kaayee kunis bareedaadha akka yaada kootiitti akka yaada tokkummaatti inni tokkoffaani birrii 5,000 fide gurbaan jedhan 200 isa dhuftu 500 isa dhuftu waadaan galameera namarkaa fuudhamee kaffalameera alaafinnatii fudhattee kaffalteetti tokko isa kaffalu inni lammaffaa immoo kan qeerroon kaffale 2,000 sunis yaa'u qarshii hojiitii yookiin kan saas ta'uu mala liqeeffachuunis mala sun irraa kaffalamu inni tokkoffaaniif inni waannaan kan biraa immoo
mucayyoon kun deewuma akka idimee seemitii beektuudha homaa naasa'u jettee waan keessa seetti dhoffattee jirtu iseef rabbitu wal beekaa miidiyaa kanarratti maaltu si mudatee maaltu si qunnamee maaltu argame jettanii hin gaafatina hin barbaachisu. Rakkoon isee qunname yoo jiraate qeerroodhaan yoo naasofne iyyuu shamarree bira jirti shamarreetti himattu akka shamarreetti miidhaan irra ga'eerata yoo ta'e mana yaalaa geessuu marammarsiisuu rakkoo seetiif furmaatatti barbaaduudha keessoodhaan. Miidiyaa kanarratti waa hunda baasanii haasa'uunis rikoordii godhu wal gochuudhaa fi gabaarratti wal dhiyeessuudhaan malee irra guddaa namni bu'aa namaa kennuudhaaf nama bira dhaabbachuudhaaf madaa tokko qoorsuudhaaf dhukkubsataa tokko yaaluudhaaf namni dhufu nama 1000 keessaa nama 5 yoo argameedha. Kanuma jechuun barbaadaa galatoomaa xumureera. Tole amma gabaabaa walumaa galatti dubbii gabaabsinu mucayyoon tuni haa gargaaramtullee idaara jirullee irraa kafalamuudha wanni namoonni kun hojjaa jiru. Haala kamiin gargaarraa akkaataa itti gargaarru waan bakka irratti gargaarru qopheessaati gara mucayyootan gargaaruutti haa deebinu walumaa galatti. Illee dalagaatiin adiifni wannas ta'an jiru kan sijjamar laayivii dhiiseen ture sababa biiziidha. Wanni kanan ta'aa jiru obboleettii teenya gargaaruudha waan ta'eef gara obboleettii teenya haala kamiin gargaarraatu osoo deebinee bareeda. Asirratti waa tokko si qajeelcha deemu dhiifamallee nama biraa dubbatamu. Akkas godhaa gaarii geettanii gara gargaartii xiyyeeffadhaa fi gargaarsa naa gargaaramtu ammaaf jechuudha. Rakkina keessa jirtees akka geessullee hin beekamu waan ta'eef wanni gootamaa inni tokko guyyaa itti qabaati. Fakkeenyaaf gaafa isheen bahuuf jettu nama hedduutu ture namoonni feemesotallee hedduu ture waliin mari'adhaati guyyaa Saatardeef torbaarraas ta'u arras ta'u robboonis ta'u guyyaa tokko bifa giiftinis ta'u bifa garaagaraatiin uummata bira dhaabbatee mucaa kana umurii kanatti akka isheen cabdee nafneef jalqaba inni guddaan ishee bakka tokkoon ga'udha. Isa kaatti deebina akkuma jettan. So wanni gootanii waliin mari'adhaati. Guyyaa itti qabaati, sa'aatii itti qabaati, akkaataa itti gargaaramuu danda'u. Hundumtu warri dheengadda ishee wajjin jooraa turellee adufatu. Maaliif amma idaa lama jira. Tokkoffaa ishee gad dhaabuuf gargaarsa barbaachisaa. Lammata immoo idaa sanarraa kaffaluufis gargaarsa dhabsa. Amma qarshiin buuf deemu qarshii guddaadha jechuudha. Kanammoo akkaataa amma Oromootti deemu kana argachuun ni ulfaata. Sagantaa itti qabdanii guyyaa Saatardeerra guyyaa geemiin jirerra walitti qabaatii qottaati hundumtu walitti yaa'ee mucayyoo kana akka namni illee waan irraa baratu mucayyoo kana jabeessuudhaaf illee maatii ishee illee gammachiisuudhaaf isheen illee borittaan dhuguma Oromoon naa wajjin jira akka jettuu fi hidaa jirus irraa kafaltanii ofii isheefis waa ittiin dhaabbattu akka ta'uu fi sagantaa guddaa qopheessaafiitiif waliin maradhaa osoo akkas gootanii beeksina fakkaata akkam. Tole bareeda garuu amni beekta yeroo mo'aa kana osoo gargaarsi godhamee fi akka kiyyatti bareedaadha maaliif bobbolee yoo jedhe yaadni bobbolee jedhe asitti waa takka seettemu. Amma asitti gargaara yoo ta'an dhuguma fi gargaarsa hojjete namni 8,000 kun utuutti ilaaltu nama 200 gaddeebi'a maal jette atuun ta'ee galii nagarta. Aswar namni bara akkasirraa koomentii kana barreessu dhugaa keessan jabaadhaa jedhu kana miti bara. Kana keessa nama 8,000 keessaa mi'a gargaarsa akkaawuntii maxxansu namni tokko asitti nafu. Uummanni keenya gandaa barbaada. Sijammaran akkaawuntii kiyyaanillee wanni ta'ullee jiru akkaawuntii amman tasullee jiru isumti keessan abbaa feetan nama feetan akkaawuntii nama feetanii gootanii achirratti gargaartan malee ani wanta namooma waan nyaattee dhudhu yoo waan nyaadhee dhugaa nyaattee haala dura malee wanna biraa wanna